Tota daawwattoota keenya. Waygaa maata. Baay'inaa qabdal siboo. Akka guddaatiin deeman laa. Guddaa. Aya koofyaa. Deebiirra dheeraan. Eegaa. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota eetti galamsoo wud akkuma beekamu aartii aadaa afaan uummata Oromoo kan guddisaa argamuu fi qophii bashannansiisoo bohaarsoo isin biraan gahaa argama. Har'aan tana magaalaa Galamsoo isin daawwachiisuu deemna. Akkuma beektan kana magaalaan Galamsoo akkanatti warreen biyya keessaa eegabaatan turtan Galamsoo daawwadhaa isin jecha qophii teenya bashannansiisoo akkuma itti fuudhee. Akkuma gartan kana Galamsoo hundi laal fooqilee fi mammaakinaalee mimmiidhagoo namoota keenya kan gosa adda addaatiin mimmiidhagamtee akkana fakkaatti. Dheeraan magaalaa Galamsoo akkuma dheeraatti Galamsoo dheerina ishiitiin Agarsiisu? Ni mul'atti. Ana waan dheeraa ta'eef yeroo nu laaltan warreen biyya alaa keessa jirtan daawwattoota keenya warreen Galamsoo yaaddan Galamsoo akka ilaaluu dandeessan. Dheeraan magaalaa Galamsoo waan takka isin daamata. Waan takka isin maal? Waan diimtuu san jechuun. Waan diimtuu san gachuutanii subscribe nu godhuudhaan nu jajjabeessu waan feetan isin bira jirra isin bohaarsuudhaaf diraamaalee koomadiilee abroo beeku gaafiif deebii adda addaatiin isin bohaarsuudhaaf yeroo hunda isin bira jirra Galamsoowwan akkuma fiigatti jiru baadiyyaa qophaalee adda addaa diraamaalee adda addaa eegaa sagantaa waan nama bohaarsu waan nama hawwachiisu yeroo Galamsoo daawwattan subscribe share godhuudhaan nu jajjabeessaa jechuu barbaanne bareedu duraan dursee maqaan keenyu Adnaan osoo silaa gaafa ture san maqaan baafadhu isin jedhani eenyu baafatte? Silaa dandeessee baafadhu isin jedhani eenyu baafatte? Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan gaaffii deebii kan akkuma itti fufee jira. Maqaan keenya? maqaan Timuutaa jedhama. Timuutaa isin jedhani. Osoo yeroo dhalatu maqaa fi baafadhu isin jedhani eenyu baafatte? Faisal dheeraa magaalaa Galamsoo. Osoo dhiirti moo baatte jiraachuu ni fedha? Osoo dhiirti moo baatte moo akkamitti haa ta'u? Dheeraa fi dhalaa walumaan jiru. Rendi meeqam? Hedduu dhaboo. Hagam takka? Nama kuma shanfaanii gaa. Rendi meeqam? Ayyaa holqa beeku. Rendi takka qabu. Gaafa rafabbaan kee ol fuudhan san gaafa roozarra jiran san maal geessitaaf sila? Silaan jiraa deemu. Hin jiru bee silaan jiraa deemu keessa. Ati jiraachifti? Ani ammoo ufiif hin jiraatu jira. Ilmaaf moo? Benta keessin barbaachisu? Awwa maaliif hin barbaachisu? Saalumaaf hin jiraatu jira. Akkasii. Osoo dhalaa haga rendi meeqamti? Rendi hedduu qaban hedduu qaba. Hagam takka? Hedduu dha baqa. Gosa hin beektu? Sariin argamuun kan waan jaalladha. Garuu aan takka mun fuudhe. Aya. Wanni paasta makiinota kan guddaa. Hin jirtu baratti? Ati rafabbaan kee gaafa roozarra jiran hin jirtu? Osoo jiraattee teoriyaa. Osoo dhalaan uumamuu baatte jiraachuu ni fedha? Hin fedhu. Hin fedhu? Maaliif? Dhalaa qumaaf jiraatta abbaa keetiif ummaa ganda keessanii saayibboota keetti jiraachuu qabdaami? Dhalaan osoo hin jiraanne osoo jiraatu baatte boqonnaa sammuu hin argannu. Osoo dhalaan jiraachuu baatte nuti uumamnu. Nuti uumamnu. Dhalaan jiraanne nuti uumamnu. Dhalaan jiraachuun dirqama. Osoo dhalaan hin jiraanne anuu argamuu hin danda'u. Kumatti fuufatti jira gaafa abbaa keetii fi ummaan teessan wal fuudhan gaafa aruzaa san mee maal geessu barbaaddaaf?
Silaan jiraadheega hin jiru ree. Osoo dhalaa haga disfuudhi sinyaan haga fakkaatu. Takkitti man fuudhe saniin fuudhamu. Sambuuta jirta. Tabiraa hin fuudhuqa. Osoo dhalaadhaaf dhiira hedduu heerumuun bara. Taatee sila. Abba meeqanii fuudha? Mileena takka ni fuudha. Dhiira mileen takka. Mileen teessa. Ishi. Silaa dura dhalatan osoo nama ta'uu baattee beeladaa taatee uumami siin ta'ani beeladaa isaa kam taatee uumama? Beeladaa keessaa moo? Maaliin ta'uudha? Leenca. Beeladaa jechuun. Beeladaa keessaa. Abboon qaliin ta'uun beeku. Atuun beektu? Reefaa yaaddatu. Fedhu booree. Olaa. Olallee fedhu waadhaa. Harree. Harree fedhu. Mee Gaafa dura dhalatu sana nama taatee uumamuu baattee beeladaa keessaa waan takka ta'e uumamu siin jaani beeladaa keessaa maal taatee uumamu? Naannoon jaamure. Silaa jaami. Namni naajjamu eenyu rabbiin naajjamu uume. Daawwattoota keenya gaafiin keenya akkuma itti fufee jira akkatti akka bu'aaraa jirtan abdii qabnaa subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Ati amma dhalaa mudhii osoo feeti. Kun fedhii xiyyaa miti. Kan uume jira godhe. Daawwattoota keenya gaafiin akkuma itti nama bu'aarsaa jirtu. Bineensa beeladaa keessa. hoolaa. Ati amma dhalaa mudhii osoo feeti. Allakkii dhaluu wanti uffata. Gaafa feeta. Dhiirota deemu feetu. Lakkii dhiiran ta'ani. Durumaa kee waggaa gadda. Waggaa 18. Wow daawwattoota keenya hedduu isin bu'aa akka nu bu'aaraan jirtan abdii qabnaa. Durumaa kee waggaa gadda. Aanti biraa miti ree. Dhiiraani. Wow. Halkan gisee mirkaane maal dalaguu barbaadu? Ani halkan hin mirkaanu guyyoo mirkaanu. Halkan mirkaane. Mee yeroo mirkaante maal dalaguu feetame? Yeroo mirkaane moo kophaa bahuudhaan fedha. Bii wajji dalaguu fi wajji haasa'uu. Guyyaatti si bilbila kan darbe qabda. Anaa bilbilli kee guyyaa guutuu wal gaarsa hamma takkaa waddan baanu ree. Gizeera fillee. Gizeerra feddeetti jiru. Salaattuu taate maalatu feete? Ammoo waan takka illee haa tuuffadha. Mee hattuu taate maalatu feetame? Maalatu feete? Sina tuuffadha. Ana moo? Ana taanaa wayyaa dharee bareedaa dharee. Daawwattoota keenya gaafiin keenya akkuma itti fufee jira subscribe godhuudhaan share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Osoo hojii taate hattummaa taate maalatta? Hattuun taane ree. Silaa taate. Silaa taate maalatta? Mee maalatu feete? Way. Simba. Osoo ammoo siin hojii haasofuu jaarsan kee dhufe maaliif dhiira hojii haasofte geessistume maal goota? Tumure. Yoo si tume hoo? Inaafee jaarsan kee dhufe amma maal dhiira hojii dhaabbattisistume? Bakka inni asirra daarree maal rakkoo qabu ittiin hima waan biraatiif dhaabbachiisu jiru dhimma fardii waan ta'eef ittuma himuudha. Jaalalleen kee waan takkaa fi. Maali lafa dafanii qabdani muuziqaa? Ni qabne. Hayyee an filmii teessan keessa Saaraa fi Feesaloodha. Gara haadhaati boo maaliif? Namni yeroo dura gara haadhaati boo maaliif? Wanni hundi qilleensa addunyaa kun itti haara'u haa kanaaf iyya. Gara haadhaa keessatti haadhatee jiraatu jira marii isa qofaan. Raahaa jiraachaa keessa gaafa gabbii immoo gara haadhaa keessaa bahee ho'iin adda bahee ho'iitti bahee kanaaf. Bu'aaraa jirraa. Jaalallee yommuu an jaalallee qabu haadha manaa fi qabu amma. Affeerime. Haadha manaa kiyyoonni ishee affeerumu. Waan amma kana affeeruu qabu haadha manaa. Fakkeenyaaf waan takka waan abshan keessa waan takka affeeruu hin nyaama. Wanta affeeruutiin jira ufa affeeruutiin jira wani nan qabu. Daawwattoota keenya gaafii keenya obboleettii teenya gaafii hedduu gaafannee nu deebistee jira akka itti bu'aaraa jirtan abdii qabnaa. Guyyaatti siif bilbila kee taramee qol garta. Naaf bilbila kiyyamoo. Uy hedduu dharee. Taramee. Biyaasi taraa 15 kana. Osoo qofa moo? Soddoma wani taa'oo. Guyyaatti bakka adda baanee tuun beeynu boo. Eegaa. Dhiiraaf dhalaa inni irra hedduu addunyaa sana. Dhalaa dharee. Eegaa silaa dhalaan hedduu ta'uu baatte dhiirti maaliif afurfaa fuutti dhalaa afur. Okay amma an fakkeenyaaf dhiira dhibba dhalaa dhibba afaan fuudhu. Ani keessa akkasitti. Singeessu akkasitti illee singeessu. Akka shadhaa teenyetti illee afur waan ta'eef dhiirti takka dhaluma afuriitu hayyamaaf. Daawwattoota keenya akkuma agartaa jirtan kana obboleettii teenyaa hojii bu'aaraa jirra. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Beekaa bollaa maali natti beekti? Beekaa bollaa maali natti beekti? Beekaa bollaa jira jira ta'u. Fakkeenya. Hojiitu gaarii. Waan takka takka jeeni.
يخافي ولا لا تبافتم وانقبا بدا جيتشلا ما تتصار كيفنا ناديان عندنا مشين hanga ammatti daawwattoota keenya kabajamoo hordoftoota keenya kabajamoo namoota hanga amma gaafanne keessaa gaafii sirriitii fi gaafii babbareedu gaafannee hunda kan nuti ibsine Timsi muda itu saudara temanna itu sejarahnya galamsood maalis maaltu qabdi Marisa galam Saud ta'uu danda'u mirgaan qabdu ati waay meeqoot ta'e Abrasa nyalagami akkam nagaa fayyaadha eenyu siin jaan maqaan kee Bakri Sabaloodha. Sheekh Bakri Sabaloo maqaan kee dhugama Bakri Sabaloo. antusee maqaan keenya maqaan kee ibsidi Maqaan kiyya Maayikoo Taajuun naan jedhani ayyee jiraata magaalaa Galamsooti. okay Maayiko osoo silaa gaafa dura dhalatu san namni dhalatu san maqaa ifiif baasi siin jaani maqaan kee atummaan baafadhu siin jaani eenyu baafatta Joor. Johaar baafatta Afa banketi fi ummati wal fudan sila gabas mal fidame aruza rati sargi isaanii sargi sairati mal khanitaf Waan akka birdilibsii faanin kannaafi. Ishii ta'an ammoo danda'u sireen bitaaf. gaafa tunda ni maal Wai kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma agartan kanatti gaafiin teenya hedduu nama tolaa isin bohaarsaa jirra inni eegaa jirra itti fuuf. Gaafa sanaan hun dhalanne. Gaafa sanaan hun dhalanne maaliin keessaa ba'a? okay osoo dhaan uumamuu baatti jiraachuun feeta Hin fedhu. ha Hin fedhu. hin feetu uumamuu Hin fedhu. na dhalumaaf jiraata Halumaaf hin jiraatu. firendi mee qabdu Akka hin qabu. taquuf waati miskiina ka dubrummaan kee bara kam dhabdi Durummaa kana du'a mallasii wal qabatti gaafuma san hin dhabe wallahi. isaa siraa fuudhe dubrummaa kee okay dubrummaa kee waggaa nagaa dhabdi Ganaadha amma dhabne. ni qabda ati dubra Daawwattoota keenya gaafiin keenya akkuma itti fuufetti jira yeroo gaafii keenya nu dhaggeeffattan obboleeyyan keenya kan adda addaa gaafii adda addaa deebisuudhaaf isin bohaarsaa jirra yeroo tana subscribe share godhuudhaan akka nu bira dhaabbattan abdii qabna gaafii keenya akkuma osoo silaa dhalaan uumamuu baatte addunyaa kanarratti jiraachuu ni feeta Abadan haala kamiin boo? jiraachuu feetu Numa waan ta'uu bar. akkuma gaafiin itti fuufee jira friendii mee qabda Fireendii Khadiiraan ganama 30 hin qaba. Dhala 17 faan hin qaba. xiqqoo qabda akkam xiqqoo qabda xiqqoo qabda akka nama kaaniin xiqqisha qabda osoo dhalaa galan deessi fuudhii siin jaani hagam takka fuutu Hanga 55 takka nama fuudha garuu. 55 fuutu 55. Saree na yemtu reegas Dandeenyaa maal qofa? 55 fuutu baatii lamatti isaan gaajaa daraan Baatuma lamatti. ti eenyuuf jiraatu jirtu An jalqaba irratti matuma kiyyaaf hin jiraadha. matuma kee qofa moo Matuma kiyyaaf hin jiraadha. Itti aanee ahaliidha. San booda immoo lammiiti jaballoo jechuudha. okay gaariidha hiraasa nyaachuudhaaf maaltu si barbaachisa Hiraata nyaachuuf. Hiraata nyaachuuf jimaa goolabuu na barbaachisa. Xumura irratti jimaaftu xiqqoo qabdee jaa jimaa goolabee akkan jimatti hin deebinetti nyaadhaa jechuudha. Harruman ta'in malee kaan hin taa'atamu. tokko filachuu qabda beedaa mana keessaa kam taatee uumamuu kam feet harreen taatu harree rakkoon qabu ati ni jira Farda faan hin fadhamma. farda taata Farda yoo hin ta'in fadha. ayyee Farda kanaan alatti. mee halkan gizee mirqaan ta'e maal godhuu feetati Egaa kun beeytee gaafii rakkoo gartee waliigalaati beeytee ishee namu eefa mirqaane booda waayyaatu qabata. mee ati maal godhuu feete akka keetitti Amma silaa shubbisa faa harkadheen hin fadha. shubbisa hedduu walii lama kan faadhame Hoyyoo hoyyee gaa. ati AB promotion gaafii isaa akkuma itti fuufee jira gaafiin itti aantu osoo ati hattu taate maalatu feetami hojiin itti hattummaa taate osoo maaliin ati feetami maalati Hattummarraa onnee faatu natti ni tolti. Lammata garuu waan akka baankii gurguddoo ni jira. Wanti xiqqoo baankii akka magaalaa xiqqoo sanaan gurguddoo ishee ta warri bifaa jennuun baankii addunyaadha. san cabsi feete Ishee akkasii sana. guddoo ta'uu feete jechaati Guddoo. Feemasa. ati bareedu Attuu bareedu. Bakka ifuma rafee waliin agarre malee takkittuma tana waliin agarre guyyaa guutuu waliin argaa walla. guyyaa guutuu wal agartee Saahiba caaltu jechuudha amma ishiin tunnaaf. akkasii jaalalli tii afeerimi jaalalli tii afeeri Maal? sansiitu beekaa waan afeertu Muuziqaa moo? waan feete afeerimi maal afeerti jaalalli osoo afeeri siin jaani maal afeerti muuziqaa afeertu nyaata afeertu maal afeerti Jaalallee nyaatu mana afeera.
Nyaata feerta. Nyaata na feera. Wanni si gammachiisu nyaata haala garaaticha. Ara banaati bakka biro. Ebi promotion. Osoo ati dhalaa taate amma dhalaadha fakkeenyaaf ati jaarseen keessatti dhufu nuus siin wajjaa soo jiru. Dhufeessitume akkam goota jaarseen kee dhufeessitume. Akkam ta'a. Dhalaa teema. Ati dhalaa taatee nu wajji dhaabbattee asootaa jaarseen kee ni naafaa jennu. Soo dhufeessitume akkam goota. Hai numa daranuma narsaa oga. Akkamitti. Isuma wajji jiru san faabiran ola dhaqee. Nama wajji dhaabbatu. Waa wajji mana oolaa. Fasoon isa hadiisu taate maan facaane onaate. Akkas taanaan gaate amma tan dhiiraami. Fireen tan ta'e akkas si goote amma dhaabbatee dhiiraa wajji asootti akkas si goote ni feeta. Numan dhungatin numan qaqqabatin. Ifiraan dhaabdee ilaala. Numan dhungatin numan qaqqabatin. Haga wayyaa atillee dhalaan taane ishii sani akkas taate akkas jettee yaatuun qabdu. Normaali nam tokko hawaasummaa walitti haasa'uu danda'a. Waan ifi murteessu namaafillee yaadni Yaaddu murteessu gaariidha. Ulfaadha wallahi waan bareedu. Ayyee gaafii deebii yoo hojii goote galata. Galatoomaa hedduu si galatoomfannaa. Duraan dursee mee maqaan kee? Adnaan hin jaallu. Adnaan yookaan maqaa qoosaan akkasii jaamtan? Gadhiifamaa naan jaallu. Gadhiifama. Maqaa bareedaadha. Maqaa hedduu namatti tolu. Osoo gaafa dura dhalattu maqaa ifaa hodhi siin jaani eenyu baafata? Osoo dhalatiin dura moo? Gaafa dhalattu san maqaa ifaa baafatu jiraata eenyu baafata? Gadhiifamaan baafata. Gadhiifama wanta. Dhalaa yookaan dubraa haga dandeessi fuudhi siin jaani hagamta qabuutu? An dhala dhibba takka. Dhibba takka? Bakka takka dhibba takka fuutee jiraata? Dhibba takka. Ayyee osoo jaartii haga dandeessi fuudhi siin jaani hagamta qabuu dandeessi fayyada? Kudha afur. Firii kudha afur qabamu? Xiqqoodha akka. Yeroo nyaachuuf maal qabaachuu qabdi? Irratti nyaachuun. Bishaan cinaa qabaachuun qabu. Osoo dhalaan uumamu baate jiraachuun feetaati? Jiraachuun fedha. Ijol fuudhan. Anu hin jiru maaliin kan naaf ree? Surprise. Ndeyne waan aruzuma sanu on dhageenye. Hin dhageenyisitti himne? Egaa ol fuudhan boodaan dhage. Durummaa kiyya yaa'u waggaa 5 dura. Waggaa 5 ture jechuun sii waggaa meeqaa jechuudha? Ana waggaa. Sii waggaa meeqaa? Ana waggaa. Daawwattoota keenya gaafiin keenya akkuma itti fuufetti jira. Fireendii ta'e maal afeeruu barbaadde? Sirba. Sirba feerta? Fireendii mee qabdi? Torba gaa sadiinin kireessa. Yoom deemti? Sadii kiraan kanneen afurni jirti lamatiif dalagatti lama naatti. Durummaa kee waggaa meeqa dabdi? Daladdee baatii lama. Mee asitti duraa dura? Handuriif dubree. Duriif dura? Ayyee. Leenca haa. Beeladaan leenca? Beeladaa keessatti? Beeladaa keessaamu. Reedha waan haayilii qabdu. Ree ta'uu barbaadda? Ni qalamta ree? Umriin dheeratti? Nin baafadha ree? Nin baafadha. Maal baafatta? Jalaa hin batafa. Ati amma dhalaadha dhiira ta'uu feete? Amma dhiiran ta'uu fedha. Dhiira ta'uu feeta? Dhiira taatee jirta? amma fiifu dhiiraa mire. Dhiira taatee jirta? Dhiira ta'uu feeta? Inni biratti agartan kun abbaa qoosaaf koflaati yeroo dhiyootti galamsuu si dhiyeessu. Gaaf tokko zamana xaaliyaan sani. Muummee jaanii xaaliyaan wajjin dalagaa. Wajjin dalagu sinyoore. Ayyee. Muummee kun korjoo haata haalaan araada. Sinyooreen immoo ganama subii ka'eeti ispoortii dalagee sanboota qoonqoo wajjin godhatanii nyaatan. Gaafa kaan rooba jiraa sinyooreen akkatti ka'us wallaale ni rafa. Muummeen afaan hin beeku. Kana sinyooree lafaa kaasee akka qoonqootti nu kan jechuus dadhabee afaanis hin beeku afaanuma keenya afaan xaaliyaan godhee. Signore, tu che la fa casa. Mummenis la signoreenis la fa che. Sisi kaka mangiorno mumme jen. Mummenis fa voi beha. Firati jabanan ka. Mali signore ati kana makka fulan dikat fataranyat ya fa horomo. Itti nu bohaara wantoota diimaa san tuquudhaan subscribe share godhuudhaan akka nu bira dhaabbattan abdii qabnaa. Awoo jaalallee xiyya takka asumatti argadde asumatti hin xabbasu deema. Nageetti ciao.